Hi, assalamu alaikum. Akkam jirtan hordoftoonni Safetek. Maatiiwwan Safetek hundi keessan arras viidiyoo ajaa'ibaa takkaan walitti deebinee jirra. Erga bilbila keessan bitattanii irraa jalqabee bilbilli keessan itti wantoota isin fayyadamtan, appilikeeshinoota isin fayyadamtanii fi wantoota isin Google irratti ilaaltan Google accounting keessa yookaan bilbila keessan akka seef godhu jiru beektu jechuudha. Warroonni beektanii fi warroonni hin beeknes arra Google nuti bilbila keenya erga itti fayyadamuu qabne eegalee wantoota seenaa yookaan history nuti bilbila keenya irratti itti fayyadamaa jirru hunda hanga ammaatti seef godhatu. Kanaaf wanna kana akkamitti akka maal akka ilaa hangaarratti bilbila keenya irratti fayyadamne yookaan erga bilbila keenya irratti dhufe appilikeeshinoota akkamii akka fayyadamne akka itti beeynu jechuudha. Akkasumas wanta kana beeytanii akka firraa heetanii jechuudha. Maybe bilbila yookaan email yookaan Google accounting keessan iskaamerotaan haqdiyoote history san ilaalanii isin wantoota isin maal akka fayyadamaa turtan baranii isin irraa miidhaan ga'uu danda'anii. Kanaaf hiccitiidha jechuudha. Kun bilbila keessan seentanii appilikeeshinoota isin bilbila keessan install gootanii fi Google seentanii wantoota isin search gootan wanta hunda asirratti kan bilbila keenya kan kuusaa ture jechuudha. Mee walumaan bilbila keenya wantoota akkamii akka inni kuusee fi akkasumas haalata akkamiin akka wantoota inni kuusee irraa balleessinuu fi akka ganaa hin kufne haalata akkamiin akka goonu walumaan ilaallaa jechuudha. Kanaaf jalqaba wanni isin gochuu qabdan appilikeeshinoota Gmail keessanii seenuu qabdanii jechuudha. Kun appilikeeshina kana bilbilli keenya hundinuu ni qabaa jechuudha. Appilikeeshina kana ni seenaa jechuudha daawwattoota kiyya. So erga daawwattoota keenya seennee akkuma agartan kun email kiyyaa jechuudha. As mallattoo profaayilaa kana irratti ni cuqaaftanii. Mallattoo profaayilaa kana irratti erga cuqaaftanii booda asitti kun Google accounting yookaan email accounting ani seenaa yookaan wantoota bilbila kiyya irratti anna keessa baruu barbaadu jechuudha. Isin baay'inoota isin bilbila keessan irraa qabdanii jala seentanii akkasumas wantoota kanaan emailota yookaan Google accountoota hunda jala balleessuu qabdanii jechuudha. Kanaaf wanni isin gochuu qabdan step inni lammataa manage your Google accounting isa yookaan irratti ni cuqaaftanii jechuudha. Daawwattoota kiyya manage your erga akkanatti cuqaaftanii akkanatti nuuf bahaa jechuudha. Setting inni lammataa samboodha asirratti data and privacy kan jiru kanarratti ni cuqaaftan daawwattoota kiyya. Data and privacy kan jiru kanarratti ni cuqaaftan. So erga cuqaaftanii asitti filannoowwan isin bahan keessaa daawwattoota kiyya kun akkuma agartan web and apps activity kan jiru kana irratti ni cuqaaftanii jechuudha daawwattoota kiyya. Okay, so gaafa amma asitti filannoowwan akkanatti isin bahan keessaa isin viidiyoo wantoota yookaan isin bilbila keessan irratti fayyadamaa turtan beekuudhaaf as gara jalaa kanatti argamtu manage all web and apps activity kan kanarratti ni cuqaaftan daawwattoota kiyya. So erga cuqaaftanii kunoo akkuma asitti agartan as guyyaa arraajaa today yesterday akkasumatti guyyaan kun hangan qabu jechuudha. Ilaa guyyaa bilbila keessan fayyadamtuu kaasee irraa kunoo wantoonni kun wantoonni an bilbila kiyya irratti yookaan appilikeeshinoota yookaan wantoota an Google irratti search godhaa ture jechuudha. Kun asirraa eegaltanii okay Play Store irratti loading okay YouTube Samsung okay guys kun akkuma agartan appilikeeshinoota website isin wanta irratti daawwatan hundasaa takkaa takkatti kan isinitti mul'isu jechuudha. Ifumaa keessaniifuu maal akka torbaan kana keessa gootan baatii kana keessa amata kana erga bilbila keessan fayyadamtanii maal akka bilbila keessan irratti daawwachaa turtan kan isiniif gattarreessutaa kun akkuma argitan Google Translate wannoon isin hin beekne jiraate meebiillee keessa deemtanii check godhuu ni dandeessanii hedduudha gaalaal akkuma agartan hedduudha. Ilaa hanga guyyaa bilbila keessan fayyadamuu eegaltee za'aadhaa wajjin isiniif haachuu daawwattoota kiyya. Kanaaf deemtanii check gochuu qabdanii akkasumas wantoota kana yeroo yeroodhaan
dileed yoo gootan hedduu filatamaadha. Asirra yoo tuqxan guyyaa diitee amma asitti aappii immoo kana yeroo tam gaafa kam akka fayyadamtan baruudhaaf asuma appilikeeshinaa kana diite irratti ganni cuqaaftanii jechuudha. Kun asitti guyyaa isaatii fi wanta yeroo isaa hunda isiniif kannaa jechuudha daawwattoota kiyya. Bifa kanaan of eeggannoo godhaatii bilbilli keessan wantoota isin irratti itti fayyadamaa turtan kontirool godhee kuusee waan tureef deemtanii yeroo yeroodhaan yoo heexan bareedaan isiniin ja'a daawwattoota kiyya. So amma wanni gochuu qabnu erga akkanatti beeknee booda daawwattoota kiyya erga akkanatti beeknee akkamiin ofirraa heena kan jedhutti deebinaa jechuudha. So ifirraa haquudhaaf jalqaba wanni gochuu qabdan maanaajuu akka aktivitii keenya kana keessatti erga arginee booda asiin gamanaan wanni yeroo takka itti isiniif ida'uu deemu wantoota yookaan aktiivitoota yookaan seenaa histoorii bilbila keessan irratti kuufame kana namni kamuu abbaan fedhe bilbila keessan saatamee ta'e bilbila keessan haqarootaan saatamee ta'e iskaamarootaan butamee imeelii keessa yoo ta'e wanta kana security yookaan koodii isin beeytaniin ala akka namni seene gochuun dirqamaas recommended isiniif godhaa jechuudha. Anis mataa kiyyaaf saniin filadhaa jechuudha. Wanta kana waan nam bilbila kiyya irratti fayyadamaa ture anumaatu arkuu qaba. Seenaa kiyya namni biraa yoo laale naaf gaarii hin ta'u jechuudha. Kanaaf namni yoo anummaantu yoo yeroo bakka kanatti dhufu wantoota kana adda baafachuuf dhufu security yookaan iccitii lakkoofsa iccitii yookaan paaswordii takka itti godhachuu hin qabaachuudha. Kanaaf kanatti godhachuudhaaf asumatti Google Protect Your Privacy and Security kan jiru kana irratti ni cuqaaftanii yeroo takkaaf daawwattoota kiyya. So erga cuqaaftanii asirratti koodii yookaan paatarnii akka itti godhataniif garanatti nu fide. Okay, require extra verification kan jiru kan gubbaa kana irratti ni cuqaaftanii san booda save kayyattu kana irratti ni cuqaaftanii kan gubbaa irratti erga cuqaaftanii achiin booddee save gootanii save irratti ni cuqaafna. Amma yeroo save kana irratti goonu bilbilli keenya yeroo nuti garanatti dhufnu ifumaan kunoo akkuma agartan continue godhi jaa lock screen yookaan koodii nan bilbila kiyya ittiin cufadhee jiru paatarnii ta'a ishaaraa qubaa ta'a pinii ta'a saniin akkaan wanna kana cufadhuuf garanatti na fide continue kan jiru irratti ni cuqaaftan. Continue kan jiru irratti cuqaaftanii mee asitti screen sababii inni gadaaf screen record godhu yeroo godhaa hin jiru kanatti koodii bakka kanatti verify waan godhu deemuudhaaf screen dukkaneessee jechuudha. Isin paatarnii isa yoo qubni ishaaraa bilbila keessaniitis fayyadamtanii paatarnii yookaan paaswordii bilbila keessanitti cufatanii jirtanis fayyadamtanii wanta godhuu qabdanii san booda erga an paaswordii ishaaraa kiyyatti godhe asirratti kunoo qulfii takkanii agartanii qollafamee jira jechuudha jechuudha. Histoorii yookaan wantoonni nuti reefu agaraa turano amma kana arguudhaaf verify ta'uudha qaba namni san si qofa ta'uu qaba yookaan na qofa ta'uu qaba. Anuma ana verify godhuuf koodii nan tiyyasanii yeroo nuti godhu verify na godha verify kan irratti ni cuqaafna laaluudhaaf histoorii keenya. Soga amma yeroo nuti verify irra cuqaafnu koodii nu gaafata jechuudha. Continue with my screen lock san booda koodii ishaaraa yookaan screen lock keessanii yeroo itti godhatan laaluu ni dandeessanii jechuudha. Kunoo akkuma reefu jalqabaa sanitti amma koodiidhaan seennee laaluu dandeenya jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaaf irraa akkanatti wantoota isin hanga ammaa bilbila keessanirra fayyadamaa turtan addaan baasuu dandeessanii. Kanaaf wantoota kana haquudhaaf delete godhuudhaaf wanti isin gochuu qabdan bakka takkatti gara boodaatti ni deebinaa jechuudha. Gara boodaatti ni deebinaa daawwattoota kiyya. Gara boodaatti erga deebine kunoo asitti mal gara boodaatti deebi'uu qabna. Here we go. Gara boodaatti akkanatti yeroo deebinu bakka filannoo jalqabaa sanarra nu deebisa. Asirratti filannoo nu gochuu keessa auto delete khaja'u jira. Kunoo asitti agartan auto delete khaja'u jira.
auto delete off jira auto delete kana on ni goona jechuudha. Choose an auto delete option kajuu kana irratti inni cuqaaftan asirratti tokko kana irratti inni cuqaaftan asirratti erga cuqaafne kun akkuma agartan asitti auto ifumaan bilbilli keenya akka wanta kana delete godhu gochuudha jechuudha. Kanaaf as sanduuqa kana irratti inni cuqaafna wanta gara gadii duunaatti irra jirtu kana gara kanaatti ol baafna. Asirratti erga cuqaafne 18 months ja'a ji'oota 18tiif wantoota turan wantoota ji'oota 18 irra turan ifumaan bilbilee keenya haqaa jechuudha. Kan ji'oota 18 irra ture kana gara ji'oota 36tti ji'oota 3tti isin akka filannoo keessanitti akka haquu godhachuu qabdan. Anamma maybe 36 filadhaa. San booda next kajuu irratti ni cuqaaftan. Soqa daawwattoota kiyya kun asitti amma wantoota ji'oota hanga kanaaf bilbila kiyya keessa turan akka haquuf gamanatti delete ifumaan nu dhufee jira. As preview more kajuu kanatti wantoota hedduu agartanii san booda confirm kajuu kana irratti ni cuqaaftanii san booda ifumaan delete nu godha jechuudha. Preference saved auto deleting robe okay kanaaf delete ta'ee jira amma ifumaanii san booda go it kajattu kana irratti cuqaasutu qabdan. San booda wantoota security yookaan history hanga ammaa bilbila keessan irratti save ta'ee jiru delete gootanii jirtan jechuudha. Gaafii yoo qabaattan commentii jalatti barreessaa. Daawwattoota kiyya akkamitti akka Google accounting yookaan email banattanii yoo barbaaddan video hojjennee jirra. Video akka daawwattan isin afeerra. Akkasumas password email akkamitti akka jijjiirrattanii fi email keessan akkamitti akka sirriitti secure gootanii jabeeffatanii qabdan akka daawwattan video isin afeerratti jira. Gaafii yoo jiraate commentii jalatti barreessaa. Bye bye.